Dr. Zakir, Ramadan is truly a wonderful month, and I've felt it always felt. Dr. Zakir, Ramadaanii dhuguma ji'a ajaa'ibaatti natti fakkaata. Yeroo hundaa ofumaa natti dhaga'amaa ture. Garuu obbolaa walitti dhufuu fi walitti dhufeenya ajaa'ibaa ji'a kana keessatti hunda keenya gidduu jira fakkaata. Waa'ee Ramadaanaa fi obbolummaa argaan addaa ati qabdu jira. Our beloved Prophet Muhammad said that the Muslim is one body. Nabiin keenya jaalatamaan Muhammad nagaaf rahmanni isaan irraa jiraatu muslimni qaama tokko akka ta'e dubbataniiru. Musliimoonni hundinuu qaama tokko waan ta'aniif yoo xiinxallee fi naannoo keenya ilaallu musliimoonni hedduun waan adda nu godhu ni jiru. Afaan garagaraa dubbanna, bifaan adda adda, sanyii yoo ilaalle biyya garagaraa adda addaa ta'uu keenya. But we united under one statement, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. That there is no God worthy of worship except Allah. Haa ta'uutii malee ibsa tokko jalatti tokko taanee jirra. Wanti tokko nu godhu jira. Innis laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hiikaan rabbiin malee gabbaramaan biraa hin jiru. Muhammad ergamaa rabbiiti. Kalimaa kana qofa irratti musliimoonni addunyaa guutuu tokkummaa kan qabanidha. Eegaa jechi kun musliimoota addunyaa kan irra jiran tokko godheera. Rabbiin immoo Quraana keessatti suuraa Hujuraat boqonnaa lakkoofsa 49 ayata 13 irratti akkana jedha. Naasu inna khalaqnaakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafu. Hiikni isaas yaa namoota nuti dhiiraa fi dubartii keessan isin uumneeti akka wal beektaniif jecha sabootaa fi gosoota isin taasifne. Rabbiin biratti irra kabajamaan keessan irra rabbi sodaataa keessanidha. Rabbiin beekaa keessaa hubataadha. Ulaagaan itti wal caaluun rabbiin biratti bifa sanyii saala yookaan qabeenya osoo hin taane waaqayyoo sodaachuu, waaqayyoo beekuu fi isaaf ajajamuudha. Isaaf abboomamuudha. Ji'a Ramadaanaa kana keessa immoo rabbiin ol ta'an suuraa Al-Baqraa keeyyata lammaffaa keessatti akkana jedha. Akka of to'achuu barbaadduuf taqwaan kee akka baay'atuuf kanaaf caalatti taqwaa keessan dabalaa deema. Musliimoonni addunyaa kanarra jiran hundi isaanii tokko. Sababiin isaas nuti akka obboleeyyan tokko waan taaneef bifa amantiin adda nu baasuu hin danda'u. Nuti tokkummaa keenya jabeeffachuun qabna. Ji'a Ramadaanaa keessa taqwaa keenya, sodaa keenya, rabbi sodaa keenya ni dabala. Obbolummaan ni dabala. Akkasumas fakkeenya obbolummaa hundarra gaariin bara nabiyyii keenya ture. Sahaabaan biyyoota adda addaa, bifaan adda addaa, sanyiin adda addaa irraa walitti dhufan. Fakkeenyaaf Abubakri rabbiin irraa haa jaalatu Qureeshidha. Fakkeenya biraa Bilaal qabna. Waaqayyoon haa eebbisuu Itoophiyaa irraa ture, Habashaa jechuudha. Fakkeenyaaf Shu'eebi qabna. Waaqayyo isa irraa haa eebbisuu inni nama Roomaa ture. Fakkeenyummaa Saalmaan Faarisii qabna. Waaqayyo haa jaalatu isa inni Firaans Faaris irraa ture. Kanaaf nuti biyyoota gosaa fi dubbee adda addaa irraa dhufna. Seenaa Islaamaa yoo hordofne Imaam Bukaariin hayyuun beekamaan Bukaaraa irraa malee kan Arabaa hin turre. Muhammad Al-Faatii Turkii irraa waan ture. Warra Turkii ta'uu arganna. Akkasumas fakkeenya biroo Salmaan Al-Ayyuubii warra Kurduus ture. Kan biroo Allaam Aqbal Hindii irraas qabna. Haala kanaan musliimoota addunyaa mara irraa arganna. Obbolummaan kun immoo yeroo Ramadaanaa baay'ee mul'ata. Sababiin isaas sadarkaan quuqama keenyaa ji'a kana keessa waan baay'atuuf. Nabiin keenya jaalatamaan Muhammad nagaaf rahmanni irraa jiraatu immoo hadiisa Sahih Al-Bukaarii jildii lakkoofsa tokkoffaa hadiisa lakkoofsa 468 keessatti nabiin keenya kabajamaan Muhammad nagaaf rahmanni isa irratti haa jiraatu akkana jedha. Muuminni tokko muumina biraatiif akka dallaa dhagaan ijaaramee jiruuti. Akkasitti harka isaanii walitti qabatanii jedhan. Nabiin keenya akka jedhanitti muslimni muslima biraa balleessuu ajjeesuu hin qabu. Muslimni gantuu hin qabu, sobduu hin qabu, namoota waliin dhugaa dubbachuu qaba. Muslimni tokko immoo muslima biraa irratti diinummaa dubbachuu agarsiisuu hin hayyamamu. Barumsi bal'inaan nabiyyiin keenya jaalatamaan nagaaf rahmanni irraa jiraatu nu barsiisan kana. Akkasumas wanti hundarra gaariin ji'a kana keessa isaan irraa baranne obbolummaadha. And the best we learn is in this month of Ramadan.